Ulama uta kaya gaafa dheera akkasuma keessummaa teenya nuti wanni haasoo kana isinii beekalleef yeroodhaaf itti aantuun bulchaa godinaati si dhufti. Bulchaan godinaa jechuun bulchituun teenya ta godinaa ni dhufti. Bulchaan aanaa ni jira. Keessummoonni teenya ka deeggarsa kana nuuf fida yeroodhaaf ni jiranii. Itti aantuu bulchaa adde Maliikaan ni jirti. Kanarra dhaabbatee amma wanni ni haasoo kana eegaleef ganaadha haasoo banisaa. Keessummaan akka aanaa jirtus akka godinaa jirtus ganaadha haasoo nuuf godhan. Wanni amma nuti qabachuu qabnu tokkoffaa naamusa. Naamusni maaliin ta'uu qaba? Aradda araddatti taa'uudha. Aradda araddatti yeroo teenyu namni maqaa isaa dhageeffachuu. Yoo maqaan kee hin jiraanne maaliif akka hin jiraanne gandan wal gaafanna jechuu deebinee. Kasanii asii araddaan janzoonii tana jirtu. Aradda araddatti ni teenya. Yeroo keessummaan teenya dhuftee ulamaa'iin teenya tan deeggarsa kana fiddee haasoo banisaa nu godhan qalbiin dhageeffanna. Bulchituu aanaa bulchituu keenya ka godinaa gisee isaanis haasoo kana godhan qalbiin dhageeffanna. As deebinee wanti kun deeggarsa kadhaadhaan nu dhufee ka jiru sammuu keenya keessa jiraachuudha qaba. Ulamaa'iin teenya ta Sheekh Amiin Ibrootiin dursamtus haa galatoomtuu jenna asumaan. Akka waajjira buusaa gonofaa aanaa Baabbileetti buusaa gonofaa dhageessaniimi. Namni dhagee wayi jira. Deeggarsa uummatarraa uummataaf godhamu jechuudha. Hiikaansaa. Kanaafuu kaayoon gargaarsa kana lammii fi tana gaafa buqqaatii irraa jalqabneemi. Gaafa dura nu buqqaasuu jalqaban barree jirra. Lammii fi kan jedhuun namni keenya uummata keenya kan rakkoo jiru fidanii haa galatoomanii gargaarsi yerumaaf rakkoo nama baasa malee rakkoo namarraa niiku yeroodhaaf rakkoo nama ni tarkaanfachiisa. Kana hubannee amma wal jeequun qabnu amma wanni niin akka adaraatti isiniin joo wal jeequmsa dhiisaa. Aradda aradda teenya maqaan gandarraa calalamee dhufe ni yaaman. Namni gandarraa yaamu gizee yaamu taa'eetuma dhageeffata namni maqaa isaa. Taa'insi keenya xumura irratti yeroo sagantaa asii wal qabsiifnee maqaa yaamamee irra taa'uu deemnu luuqaan tokko tokkichi akkuma jirutti ta'ee zeeta tokko nama lamatti abbaa warraa lamatti jechuudha. Kallattii saniin qabannee wanta jechuudha barbaannaa yaada dabalataa Maliikaa fi sheekotii teenyaafis yeroodhaan wanta gooneeti booda bal'inaan kaasoynu gizee bulchaan godinaatii fi aanaatii fi keessummaan keenya ka godinaa gizee dhufan ayyee galatooma. Assalamu alaikum. Nagiyami. Fayyada. Jajjaba. Aman. Ni dambe ni jira. Maqaan kiyya Maliikaa Muhammad Nanjaani. Itti aantuu bulchaa aanaa Baabbileeti. Wanni arraan tana sagantaan arraa asitti deeggarsa harka qalleeyyii namoota rakkoo sababa hongeetiinis ta'e hanqina roobni hongeedhaan naannoottiin ni dabala. Diifafaan naqamee jira. Kanaaf akka godinaattis ta'e ulamaa'onni keenya hawaasa keenya ka sababa hanqina roobaatiin miidhaman cinaa dhaabbachuu qabnaa jaanii Sheekh Amiin Ibrootiin ulamaa'in durfamtu. Akka aanaa Baabbileettis yoo xiqqaate abbaa warraa nama kuma takka waan qabnu cinaa ni dhaabbannaa jaanii aanaa Baabbileettis isin gargaaruudhaaf asin nu jidduutti argamanii jiranii naa galateeffadha. Kanaaf isaanilleen akka Harargeetti aanaa Baabbilee qofaami bakka hunda bakka hongeen miite hawaasa keenya kan immoo sababa hongeetiin miidhamaa jiru. Fakkeenyaaf barana hanqina roobaatiin iddoo aanonni hedduun sababa roobaatiin hanqina guddaan mudachaa jira. Nu birallee akkasuma aanaa Baabbileetis bira gahuu qabnaa jaaniiti arraan tana nu bira dhufan jechuudha. Isaan kana maqaa aanaa Baabbileetii fi maqaa hawaasa aanaa Baabbileetiin galata guddaan galateeffachuu barbaada akka itti aantuu bulchaa aanaa Baabbileetti. Kanaaf isinilleen an waan baay'ee asii yoon jechuu baadhe qaama isin laaluudhaaf dhufe kana haala
aanaan keenya irra jiruu fi sababa haalli hongeen amma akka aanaa keenyaatti ulaamoonni keenya illee wani nu qabachuu qaban gargaarsa arra qofatti nurraanii dhaabbatan jeeneegu yoo xiqqaate midhaan aanaa kanaa harka 100 keessa harka 20 qofaa oomisha kan harki 30 baalaan dhaabbata harki 50 dorrobaan jira barana sodaa guddaa qabna akkaanaatti amma immoo maali deeggarsi kana qofa dhaabbatu osoo hin ta'in hawaasni keenya barana khasilaa waa ni qabenne eenyus gargaaramaa jennee yaaduu dandeenya. Aanaan Baabbilee sababa rakkoo nageenyaatiin araddaan 11 waggoottan lamaan dabre keessatti araddaa 11 nurra buqqaanii turanii haaluma saniin namoonni garaagaraatis deeggarsa nu cinaa dhaabbachaa turanii hawaasa gargaaramaa qabna akka aanaa Baabbileetti harka 100 keessaa harki 85 midhaan gargaarsaatiin jiraata sababa rakkoo nageenyaatiin kanaaf hongeedhaanis wal qabatee haalli amma jiru xiqqishoo rakkisaa waan ta'eef akka aanaa Baabbileetti ulaamoonni keenya irra kan ulaaluu dhufan fuula duraas yoo rabbi je nu cinaa dhaabbatanii nu gargaaran jennee abdii guddaa irraa qabna isinillee galata guddaa akka nu galfattan hawaasni keenya asumaaniin dhaamsa dabarsuu barbaada waan ta'eef galata guddaa maqaa aanaa Baabbileetiin akka itti aantu bulchaa aanaa Baabbileetti galata guddaan isaanii qaba waan ta'eef haaluma kanaan itti fufaniin jechuu barbaada isaan kanatti aansuudhaan isaanis yaada isaanii isiniif dhaamsa dhama qabu ergaa dhama qabdu akka isinii kannan asumaaniin dhaamsa dabarsuu barbaada jechuu fedheeti. Ifama buusaa gonofaa godina Harargee baatiin irraa fadhe. Assalamu alaikum. Nagaa jirtani? Fayyaadha. Alii Maamman Naanjaani ogeessa waajjira buusaa gonofaa godina Harargee baa dursaa garee deebiiti. Arra kaayyoon guddaan dhufneef deeggarsa dhaabbata mul'is charity organization kan jedhamu keessattuu inni guddaan dhaabbanni kun olamaan teenya irra guddaan godina keenya kana keessa jiraniif akka Oromiyaa keessa jiran kan jalatti ijaaramanii dhaabbileen warroonni biyya alaa jiran biyya Ameerikaa keessa warri jiran Norway faa warroonni jiran biyyoota garaagaraa Eeshiyaa keessaas warroonni jiran karaa itti daandoo dhaabbata kana jalatti maallaqa jira waliin buusaniiti bara kana keessa godina keenya marsaa sadaffaadha amma marsaan kun tana duratti keessattuu aanaawota gammoojjii keenya hunda keessatti marsaa gaanii turanii arrallee ammallee guyyaa arraan tana aanaa kanaa fi aanaa miidhagaati irratti deeggarsa kana kan nu fidanii dhufan jechuu kanaaf gaama dhaabbanni kun hawaasa keenya harakkoon jiraatan osoo jiranii nuti bakka bira dhaabbanne jedhanii afooshaan biyya alaa keessa jirtu hundinuu namuu waan qabu isa walitti buufateeti karaa dhaabbata kanaatiin karaa dursoota hande keenyaa ulamaa teenyaa tanaatiin akka isan bira ga'amu kan godhameefis namni lammii dirmata jedhan namni keenya kun yeroo rakkoo fi waan yaadate odoo namni keenya rakkoo keessa jiru bakka biraa teenyee waan hin jennu nama keenya kana yoo akkam xiqqaate deeggarsi kun gaallee ta'uu baatu guyyaa tokkollee yoo ittiin bulan waan guddaadha halkan tokko amata tokko jaan nama keessattuu rakkoo keessa jiru keessatti halkan tokko waan xiqqoo miti namni sababa saniitiin gaa akkana jaaniiti asiin nu gaanii jiranirra nutis akka waajjira buusaa gonofaa godina Harargee baatti dhimmoota kana deeggarsa isaanii kana waliin finnee hawaasa keenya kana bira finneeti gaa ulamaa teenya kanallee isa du'aa mallee akka nu gootaniif isaan irraa illee du'aa akka fudhattan hongee tanallee gaa amma gaa rabbi nu fideemi wayi waan namni fide yoo rabbi keenya kadhanne rabbi midhaan dorrobaa kanallee nu roobsee rakkoo kana keessa haafullee dandeenya deeggarsi gar tokko nu godhu garummoo nuti bakka rakkannetti wal cina jirraa waliif jirraa lammii dirmataa jaanii lammiin teenya biyya alaa keessa jirtu biyya tana keessa jirtu Itoophiyaa tana keessa jirtu bara kana deeggarsa guddaa akka godina keenya nu godhaa turan deeggarsa isaanii kana baay'ee hedduu galateeffannaa ammallee gaa warroonni sheeyamiin biroon bakka buufatee arra sheeyamiin dhimma biraatiif qabame arra isan biratti argamuu barbaade olamaa teenya ta godina kana keessaas walii qindeessitee sheeyni keenya bakka buusanii erganiitu jira jechuudha isaan sanillee akka
ergaa nu dabarsanii fi nuti immoo wantoonni isin bira ga'e kun akka waajjira buusaa gonfaa godinatti ulamaa teenyaa fi dhaabbata mul'is kana baay'ee akka nu galatoonfataniin isin gaafadha. Bakka bu'aan isaaniitis asumaan amma gahaan yaada akkuma isin dubbisanii isin waan dabarsaniin gara isaa dabarsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akkuma bulchoonni keenya nu dabarsaa jiranitti inshallah deeggarsi har'a wanni namni nama deeggaruuf qulfii furmaataatiitu wal gargaarsa kana keessa jira. Tanaaf namni wal deeggara. Nabiin sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Yaa warra rafaa walii rahmata godhaadha. Hoggas warri samiidha rahmata isinii godhaa jechuudha. Rahmanni namni lafa kana walii godhu wal gaha osoo hin taane rahmata guddaa rabbiisan huurii namaa urasanii fi gargaarsi kun isinii taasifame jechuudha. Gargaarsa rahmata rabbii bal'aa san isinii banu rabbi isinii haa taasisu. Hongeen tun harka rabbii jirti sababuma dilii teenyaati ka rabbiin akkana nu godhe nutillee warra gama rabbii isaanii deebi'ee tawbatee rabbiin rahmata isaanii buuseef rabbi nu haa taasisu. Kana har'a nuti warri dhaabbata Mul'is Charity Organization jedhamu hawaasa keenya kan biyya keessaatii fi kan biyya alaatirraayis karaa ulamaa'ota keenyaatiin deeggarsi dhufe kun fuunee yeroo teenyaa fi humna teenya kanninee dildila taanee waan hawaasni keenya baase san isiniin gahuudhaaf wanni nuti asitti argamnuuf jechuudha. Har'a godina Harargee bahaa aanaa lamarratti bobbaan teenya baate bobbaan takka aanaa keessan kana aanaa Baabbileeti jechuudha. Bobbaan takka immoo aanaa miidhagaa tolaatitti bobbaate gara lachuuttuu maatii kuma takka gad deeggaraman waliigala maatii 2,000 jechuudha. Har'a aanaa kanarratti ka deeggarsi kanname marsaa sadaffaadhaa kana. Maatii 2,000 kun gara maallaqatti yoo shalagame karaa miliyoona 3.6 ta'a jechuudha. Wacii makiinaa fi kana kattiboo wajjin. Kana deeggarsa gama keessan finne maatii 1,000 gara keessan finne isinirratti akka gabaasa akka isaanii ta'u warreen as keessatti hirmaatanii qooda as keessaa qaban tokko tokko maqaa isaanii dha'ee isinis dhageessisee achumaanuu warri miidiyaatis waan waraabaa jiraniif isaanillee amaanaan isaanii bakka isaanii ga'u akka gurra isaaniitii fi ija isaaniitiin illee harkanii dhaga'an barbaanna. San keessaa warra Suud Arabiyaa magaalaa kutaa Jiizaan magaalaa Beesh warra jedhamu garee dubartootaati. Dubartootaatu maallaqa walitti qabanii afooshaa afran qalloo jedhanii walitti qabamanii deeggarsa taasisan midhaan har'aan tana asii fi miidhagas idduus ta'ee maatii 2,000 kanaaf qoonni ba'e tokko ka isaaniiti. Inni itti aanu warra Oromoota biyya Kuweet jiraatan. Warri biyya Kuweet jiraatan har'a qooda leencaa warri qaceellotti isaan keessaa qabu isaani maallaqa wayyaa warri as keessaa qabu. Sanitti aansee afooshaa baha Oromiyaa Denver Colorado biyya USA biyya Ameerikaa Colorado biyya jedhamturraa isaanis asirratti qooda qabanii jechuudha. Warri biraa ammas warra biyya Faransaay garee takka dubartoota haadha Muraadii fi haadha Maryamiin durfamu jedhanii isaanilleen qabeenya isaanii baasanii as keessaa qooda qabanii jechuudha. Warra Kanaadaa ammas Edmonton afooshaa Baabul Khayrii warra jedhaniin isaanis qooda as keessaa qabanii akkasumas afooshaa caffee jannataa North California kunis biyyuma Ameerikaa keessa warra afooshaa dubartootaati North California warreen kanaatiitu as keessaa qooda qabaa jechuudha. Warra kannate kanallee rabbiin akka biyya sanitti illee isaanitti tolchee kuulirraa illee baasee abbootii qabeenyaa rabbi isaan haa ta'u. Manni kun bar biyyuma kuulii dalagatan dhaqanii malee isaanis kuuluma biyya biraa jiran waa biyya isaaniin jiran jechuudha. Kanaafuu isaanillee barakaa rabbi keessaa kaayu hawaasa isaanii cinaa dhaabbatanii kanatti waan qaban baasuu kana keessatti rabbi barakaa keessaa kaa'uu fi ilmaan isaaniitirraa illee rabbi isaan haa gammachiisu qabeenya isaaniitirraa illee rabbi isaan haa gammachiisu. Kanaafuu isinilleen akkuma jirtanii gama rabbiitis tawbaa deebitanii rabbi kadhattanii akka rabbiin rahmata nuu buusu. Biitii teenya yooniif rahmanni rabbii irraan citin
yoonii fi masluufummaa dhiistee dhiirti teenya sirri kadaleetu taate biyya nama gargaaruu dandeessu malee biyya gargaaramtuu miti. Warra arra fudhatu kaboru kan nu rabbi sinaa taasisu. Kanaafuu gaa inshallah warri bulchootaatis warri buusaa gonafaatis haa galatoman. Bulchaan godinaatis adde Miskii Muhammad kilaastara naannoo tanaa daawwachuuf akkas dhufanitti achumaanuu isinis ni ilaalaa jettee waan jirtu jecha xiqqoo obsinee eeynaami. Bulchaas ni eeynaa inshallah amaanaa uummataa kana bakkaan gahuu keessatti gahee warri buusaa gonafaatii fi bulchoonni qaban hundaa'uu galateeffachuu barbaanna. Barana warri Mul'is Charity Organization kun naggaadee biyya tanaatii fi warreen biyya alaatirra jiru irraa walitti qabanii Harargee bahaa fi lixarratti gara maatii 32,000 gargaarsa taasisan. Hoggaanii fi shalay nu jechuudha. Gara maatii 32,000 gargaarsa taasisanii uummanni kun nuti nyaannee hawaasni keenya akka agabuun bulle jaaniiti waan qabanirraa kannatanii rabbi barakaa keessaa kaa'uuf. Ulamaa'onni teenya warri nu ergatan inshallah hoggaa kannaan geessallee akkuma teessanii teessumaan bifatanaan nu gammachiiftanitti haala bareedaadhaan gaggeessina inshallah ya rabbi jee warri Mul'is Charity Organization hoggantoonni keenyarraa nu biran jiranii Abu Najiifaa Sheikh Muhammad Aliyyi akkasuma ammas Sheikh Jamal Haji silaan wajjin dhufa ture har'aan tana bulchaa waan dhuftee jirtuuf inshallah tasgabbiidhaan nuuf jira.